Margaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Oromoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Batar Abdii, Caalii Shonee, Olii Qaadingilii fi Raayyaa ittisaaf nan dhaabadha jechuun namni hedduun har'a dirree oolee oduulee kaanillee harkaa qabna. Ani bakka laatoon. Kadhageessan kun guyyaa har'a magaalaa Finfinnee keessatti jiraattonni magaalattii waamicha ministeera muummee Abiy Ahmed hordofuun wayita deeggarsaa fi kabaja raayyaa ittisa biyyaa kan kaaba Itoophiyaatti humna naannoo Tigraayin lolaa jiruuf qaban ibsatanidha. Finfinnee qofa osoo hin taane naannolee keessatti illee haaluma wal fakkaataatu ture. Istuudiyoo galuu kun dura Finfinnee ka jiru waayila Kwaabtaamuu Xibabu bilbilaan dubbiseen ture. Dhaadannoo kabaja raayyaa ittisaaf nan dhaabbadha jedhuun sagantaan beekamtii kennuu fi akkasumas immoo galateeffannaa raayyaa ittisa biyyaa kutaalee biyyattii garaagaraatti taasifameeti kan inni jiru. Waajjira ministeera muummeetti iddoo pirezidaantiin biyyattii Saahilewarq Zawudee akkasumas ministeerri muummee Abiy Ahmed fi qondaaltonni raayyaa ittisa biyyaa olaanoon argamanitti kabajameeti kan jiru. Kunis immoo sagantaa sa'aatii 5 fi walakkaa irratti daqiiqaa 2 harka lapheera gochuu fi akkasumas harka rukutuudhaan kabajaa fi akkasumas immoo gootummaa raayyaa ittisa biyyaa dinqisiifachuudhaaf adeemsifamee akka ta'edha kan inni himame. Ministeerri muummee Abiy Ahmed kanaan dura karaa toora miidiyaalee hawaasummaa isaaniitiin gochaan kun yookaan immoo sagantaan kun affeerraa yookaan waamicha ogeeyyii aartiitiin taasifame akka ta'ee fi uummanni biyyattis gochaa kana raawwachuudhaan deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf qabu akka ibsu waamicha gochaa turuun isaanii ni yaadatama. Haaluma kanaan magaalaa Finfinnee dabalatee naannolee akka Oromiyaa, Amaaraa, Sumaalee akkasumas naannoo Hararii dabalatee naannolee biroo keessatti iddoo pirezidaantonni naannolee kunneen argamanitti sagantaan dhaadannoo kabaja raayyaa ittisaaf nan dhaabbadha jedhu kun adeemsifamee jira jechuudha. Keessattuu magaalaa Finfinneetti isteediyeemii Abbabaa Biqilaatti kan inni adeemsifame namoonni 20,000 ta'an irratti argamu isaati kan inni himame jechuudha. Magaalaa Finfinnee keessatti karaa irratti wantoonni tokko tokko namoonni alaabaa qabatanii waan akkana marsaalee hawaasaa irratti argaa turre. Ati magaalaa keessatti maal agartee? Ammoo marsaalee hawaasaa irratti namoonni maal jedhaa jiran, namoonni akkamiin irratti hirmaataa jiru? Ganamaan ture sagantaan kun inni eegalee ganama keessattuu konkolaataawwaniin gareedhaan ta'uudhaan namoonni gara isteediyeemii Abbabaa Biqilaatti yeroo imalan taajabuu danda'eetiin jira. Sana booda immoo naannoo sa'a 5 fi walakkaa yeroo ta'u jechuudha. Namoonni keessattuu namoonni waajjira turan gara daandiitti gadi ba'uudhaan akkasumas namoonni daandii irratti konkolaataa konkolaachisaa turan sagalee konkolaataa isaanii dhageessisuudhaan deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif qaban kan agarsiisaati kan isaan turanii. Namoonni alaabaa qabatanii sirbaati kan turan jechuudha. Gama miidiyaalee hawaasummaatti yoo dhufne immoo namoonni iddoo hojii jiranitti suuraa ka'uudhaan harka isaanii laphee isaaniirra kaa'uudhaan suuraa ka'uudhaan maxxansaati kan inni turan jechuudha. Miidiyaalee hawaasummaa garaagaraa irratti namoonni hojii guyyaa hojjetan akkasumas waajjiraalee keessatti kunneen hojjetan miidiyaalee keessatti kunneen hojjetan namoonni kallattii garaagaraatiin ibsataa turan jechuudha. Ittaanutti wayita ceenu abbaan alangaa waliigalaa Itoophiyaa dhaabbilee daldalaa abbummaan isaanii ka TPLF jedhe 34 herreegni baankii isaanii bakka jiru hundatti akka hin sochoone uggure. Dhaabbileen kunneen yakka garaagaraa keessatti hirmaachaa akka jiran ka agarsiisu ragaa gahaa argadheeras jedheera. Aslii Galgaloo dabaltee isinitti himti. Dhaabbatee ijaarsaa Sur Construction jedhamu dhaabbatee hojii daldala meeshaalee ala galchuu fi jumlaan gurguru Gunnaa, warshaa oomishaa huccuu almaadaa, warshaa simintoo Masaaboo, hojii geejjibaaf daldala ala irratti xiyyeeffachuun kan hojjetu dhaabbatee Trans Itoophiyaa jedhamu kanneen qoqqobaman keessatti argaman. Kan malee dhaabbatee oomisha qorichaa Addis Pharmaceutical, dhaabbatee misooma albuuda Izaanaa, qaam konkolaatota gurguddoo kan ala galchuu fi hawalii suphuu dhaabbat Masfiin Industrial Engineering, Baaseen Salaam akkasumas dhaabbatee Manxasaa Meeggaa jedhamu kanneen uguraman keessatti argaman. Ibsi abbaa alangaa jedhuutti dhaabbileen kunneen haleellaa sabirraatti xiyyeeffatanii fi yakkii shokorkeessummaa akka raawwatu TPLF deeggarsa maallaqaa gochaa akka turan raagaan argama. Kan malee yakkii gibir dhosuu fi malaamaltummaa keessaa qooda qabaachuu raagaleen agarsiisan argama. Dhaabbileen qoqqobaman kunneen biyya keessatti maallaqa guddaa ta'e kan sochoosan yoo ta'u, dinagdee biyya keessatti qoodii isaa salphamiti. Ugurra dhaabbata kanaa wal qabatee mootummaa naannoo Tigraay irraa wanti dhaga'ame hin jiru. Dhaabbileen kun duraan TPLF jalaa bula. Bardabramoo caffee naannoo Tigraay dhaabbilee kunneen kan uummata akka ta'an murteessee akka caffee naannichaaf yaamam taasise. Mootummaan tarkaanfii kan fudhate eegii lol TPLF kan mootummaa naannoo Tigraay oogan waliin keeggalee torbaan jira. TPLF buufata raayyaa ittisa biyyaa naannoo Tigraay keessatti argamhaatee jedhee ministeerri muummee Abiy Ahmed 3 tarkaanfii waraanaa akka fudhatamu ajaje.
tarkaanfii waraanaa fudhatamaa jira laatti tarkaanfiiwwan siyaasaa garagaraatti fudhatamaa jira. Mani maree Federeeshinii Itoophiyaa mootummaa naannoo Tigraay TPLF'n durfamu diigamuu erga labsameen duuba mootummaan ce'umsa ijaaramee hoogganaan haaraan naannichaa muudamee jira. Dhaabbileen daldalaa ka TPLF jedhaman kunneen qoqqobamuu isaanii duraan abbaan alangaa federaalaa miseensota paarlaamaa naannoo Tigraay bakka bu'an 39 irraa mirga himatamuu dhabuu mulqee ture. Kanneen dabalatee caas nageenya federaalaatiif naannoo keessatti itti gaafatamummaa adda addaa irra turan namoota 96 to'annoo jala oolan ajajii bahe. Gabaaboon isinitti hima. Waraana guyyaa har'aa Tigraay keessatti gaggeeffameen raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa naannolee bahaa fi lixa Tigraay to'ateera jedhe koreen labsii yeroo hatattamaa raawwachiisu. Gama bahan raayyaa guutumaan guutuutti to'achuun Maqaleetti dhiyaachaa jiraachuu fi lixarraan ammoo daannoo ciccimoo jijjigsuun Shiree to'atee gara Aksuumitti susukaa akka jiru ibsichi hime. Lolli Itoophiyaatti dhalate karaa mariin akka furamu waamicha dhiyeessite. Jabuutiin biyyoota reefu lolli mootummaa federaalaa fi hooggansa naannoo Tigraay jidduutti dhalate karaa nagaan akka furamu waamicha dhiyeessan keessaa tokko guyyaa kaleessa Keeniyaan waamicha wal fakkaataa dhiyeessuun ni yaadatama. Namni 6 ajjeefaman mana nyaataa magaalaa guddoo Somaaliyaa keessatti argamutti namni boombii hidhate dhoosuun erga of ajjeese booda namoonni 6 du'anii 5 ammoo madaa'anii jiru. Loltoonni Al-Shabaab haleellaa kana nutu qindeesse jedhan. Loltoonni Feesbuukii fi Tiwiitarii Seeneetii Ameerikaa duratti irra deebiin gaaffiif dhiyaatan. Hogganoonni kunneen odeessa ilma Joo Baayiden ilaalchisuun filannoo dura bahee akka itti raabsanii fi akkaataa barruuwwan Doonaald Tiraamp maxxansaa turan irratti gulaallii dhiyeessan irratti gaaffiin dhiyaateeraa fi dhaabbileen Maark Zuukarbergii fi Jaak Doorsiin durfaman kunneen irratti to'annoon cimaan taasifamuu qaba jechuun Joo Baayiden dubbataniiru. Lubbuun namoota hedduu darbuun itti fufaa jedhan Joo Baayiden bulchiinsi Doonaald Tiraamp bulchiinsa haaraa dhufaa jirutti danqaa ta'uu itti fufnaan koronaa vaayirasiin namoota hedduu galaafachuu danda'a. Waraana naannoo Tigraay keessatti adeemaa jiru gulantaa xumuraarra gaheera jedhan guyyoota 3 darbaniif humni addaa fi milishaan naannoo Tigraay karaa nagaa akka harka kennatan yeroon kenname ture xumurameera guyyoota itti aanan tarkaanfii xumuraa fudhanna jedhaniiru. Kuni kanaan osoo jiru namoonni sababa lola kanaatiin qeerraa buqqaa'uun itti fufeera. Walitti bu'iinsa naannoo Tigraayitti adeemaa jiru kanaan Itoophiyaan rakkoo namummaa guutuutti akka kuftu godhaa jira jechuun UN akeekkachiiseera. Akka dhaabbanni kun jedhutti haga yoonaa lammiileen 30,000 ol ta'an lola kana baqachuun gara Sudaan ce'aniiru. Gabaasa dabalataa yaadataa Biraanuu Tarkaa qaba. Naannoon baha Sudaan Gaadareef jedhamtu lammiilee Itoophiyaa lixa Tigraay irraa lola baqachuun garas deemaniin dhiphachaa jirti. Hedduun isaanii meeshaa korojoo xixiqqoon qabataniin ala homaa of harkaa hin qaban. Lubbuu keenyatu caala jennee kotte nu baasi jennee jedhu kan maatii waliin gargar ba'anis jiru. Isaan keessaa tokko Azeeb jedhamti. Qabeenya waggaa baay'eef itti dhamaane gannee baqanne. Uffata ofirraa qabnu qofaanas dhufne. Abbaan warraa koo eessa akka jiru hin beeku. Guyyaa 5 barbaadaa turus achi butee isaa hin barre. Kibraa Sillaasee fi Mooloo Gibraazeel ammoo waan achitti ta'aa jiru yoo ibsan bitaaf mirgaan boombiin nutti roobee mana nurraa gubnaan waan dandeenyu qabannee baqannee jedhu. Gama lamaan boombiin haleelamaa turre. Gama naannoo Amaaraa fi Eertiraatiin. Sa'aatii 4 lafoo deemnee gara kanatti baqanne. Loltoonni galanii mana keenya nurratti gubanii harka qullaa nu hambisanii sanaaf gara Sudaanitti baqanne. Muummichi ministeeraa Abiy ergaa barreeffama Tiwiitara gubbaa kaa'aniin lammiileen keenya gara biyyoota ollaatti baqachaa jiran gara biyyaatti yoo deebi'an simachuudhaaf qophiidha jedhani. Namoonni nagaa kun hanga deebi'anitti qabeenya isaanii eeguuf akkasumas yoo deebi'an ammoo karaa raayyaa ittisa biyyaatiin gargaarsa namoomaa gochuuf qophiidha jedhaniiru itti dabaluun. Sudaan gamasheetiin warreen gara kootti baqatan harka baneen simadhaa jettee jirti. Aangawoonni naannoo baqattoonni kun itti deemaa jiranis haga danda'aniin bakka baqattoonni itti qubatan qopheessuutti waxalamanii jiru. Baqattoota daasii adii gammoojjiiwwan Sudaan keessatti da'atanii jiraniif gargaarsa gochaa kan jiru UN garuu lakkoofsi baqattootaa dabalaa waan jiruuf kaampiiwwan humnaa ol dhiphatanii rakkachuun malaa jedhee jira. Dhimma kana ilaalchisuun yaada kan kennan qindeessaan deebii hatattamaa UNHCR damee Sudaan Jens Leezermaan akkasitti himu. Yesterday alone we had 2,300 new arrivals. Kaleessa qofa namoota haaraa 2,300 simanne. Guyyaa tokko duras 5,000 ol simannee ture.
Kunis kan agarsiisu naannolee daangaa irratti haalichi babal'achaa jiraachuudha. Kaampiin dahannoo UNHCR kun kaampii xiqqoo duraan turedha. Amma garuu humnaa ol guutee jira. Kaampichi waan guuteefis kutaalee magaalaa Hamdayaat keessa asiif achi yoo deemtu baqattoonni iddoo argatanitti ciisanii agarta. Namoonni ani dubbiseen akka jedhanitti ammallee nageenya isaaniitiif ni sodaatu. Asittis waan nurra ga'a jedhanii waan sodaataniif bibirrachaa jiraatu. Ammallee lubbuun isaanii balaarra jira jedhanii yaadu. Feel there's a real threat to their life and several have told me that. Yoo haalli nageenyaa nuuf hayyamee karaa itti gallu argannes achuma Tigraayitti gargaarsa gochuuf qophii irratti argamnes jedheera. Eejensiin baqattootaa UNHCR. Oduu gama Booranaa dhageenyeen xumurraa aanaa Areerootti mucaan umriin isaa ganna 12 hin caalle du'ee reeffi isaa mukarratti fannifamee argamee jiraattota rifaasise. Suuraa isaallee namni hedduun marsaalee hawaasaa irratti walii qoodaa jira. Mucaan kun guyyaa 2 dura sanbata xiqqaa darbe horii tiksuu manaa bahee maatiin barbaadaa ture. Kalees reeffi isaa argamee jedhu jiraataan aanaa Areeroo ollaa maatii mucaa kanaa qubatan. Guyyaan isa guyyaa dheengaddaa baasa 15 bara 2020 mucaan diqayyaa nabduu qottool boruu Olte jedhamu tisitu horii gulba'e. Eegi mucaan kun horii gulba'ee mucaa kana hin dhabanii gaafsan barbaadaa bulanii kana ammoo guyyaa 16 kana argamsuun keessatti reefu mucaa kana hamuka fannifamee jiru argan. Mucaan kun madaa waraanaa yookaan madaa waan dhibii tokkollee hin qabu madaan waan akka waraanni jiraatanii quncee mukaatiin dubatti hidhanii bira deemanii kabar baay'aan qabanii kabar baay'aan reeffisa akkasitti argatan. Eegi arganii warri gama biyyi bulchuulleen warra baay'ishaneetti jedhee dubbata warri kaalleen immoo nuuni mucaa sun nama akkas godhin garreedha qilleensi gubbaatti kanneen babarreessan iddoo arganii maatiin mucaalleen immoo nam mucaa keenya kan godhin beeknu jedhanii mucaa kana kas guddaa namni kiftiniyyuu walirraa mormatuun bifa hama kanaan ijjeessanii argamee malee gammaatti kana jedhanii beekametti adda baay'ee hin jirtu. Dhimma kana irratti ka dubbisne bulchaa itti aanaan aanaa Areeroo Abguyyoo Qaallichaa hojiif Adaamaa jiraachuu dubbatanii waan quba qabanirraa kana nuuf himan. Daa'ima horii aanaa fe'in gandireenjii keessatti kalee mukaa fannifamee reeffi argamee jira. Torbaan dabre keessa daa'imni sun akka abaaboo shaneetiin wal arge galee isaanii gaafa fedhu yoo galchan himte jijjeemnaa waan jedha gaafasi itti wannecha baasee waan jedhaalleen dubbatanii egaa manachi hin jiru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Lammiiwwan Itoophiyaa guutummaa biyyattii keessaa raayyaa ittisa biyyaa Tigray keessatti humna waraanaa TPLF waraanaa jiruu fi deeggarsa qaban ibsanii jiru. Koree artistoota Itoophiyaan waamicha dhiyaateen akka lakkoofsa Itoophiyaatti ganama sa'a 5:00 irratti har'a uummanni magaalaalee gandeeniif iddoo biraas jiran harka isaanii mirgaa onnee isaaniirra kaa'uun daqiiqaa tokkoof calliinsaan ka turan yoo ta'u walleen gootummaa kan artist Xilaa'uun Gassasaan weellifame guutummaa biyyattii keessatti dhaga'ameera. Kanneen sirna kanarratti hirmaatan VOA'f akka ibsanitti waraana Itoophiyaas ta'e tarkaanfiin humnootii TPLF kan Tigraay irratti fudhate ni deeggarraa jedhu. Sirna dubartootaa fi dhiirota miseensota waraanaa ta'an kabajuuf gaggeeffame kun bifa adda addaan faayamee miiras kan kakaasu ture jedhameera. Bulchiisa naannoo Kibbaa fi kan Sidaamaa akkasumas magaalaa Hawaasaa keessatti raayyaa ittisa biyyaaf deeggarsa qaban uummanni ibsee jira. Ittaanaa bulchaa naannoo Kibbaa ka ta'an obbo Ristuu Yirdaa'u kaabinee isaanii waliin raayyaa ittisa biyyaaf kabajaa akka qaban ibsaniiru. Bulchaan Sidaamaa obbo Dastaa Ladaanoo fi hojjetoonni mootummaa kan naannoo sanaa lafa jiranitti kabajaa fi deeggarsa raayyaa ittisaaf qaban ibsaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Gama kaaniin sirna walfakkaataa magaalaa Baahirdaar keessatti gaggeeffamu kan gabaase Masfin Arraagee bulchaan bulchiisa naannoo Amaaraa Ageenyoota Shaagara injifatamee jira kan ittiin jedhan gareen TPLF iddoo adda addaatti Amaara irratti qiyyaafatee haleellaa akka hin geessifneef uummanni naannoo isaa akka eegu gaafachuu isaanii gabaasee jira. Sirna Finfinneef Oromiyaa keessatti gaggeeffame kan ilaaleen oduu boodatti deebina. Lammiiwwan Itoophiyaa 27,000 caalan kan irra hedduun isaanii dubartootaa fi ijoollee ta'an wal waraansa Tigraay keessaa dheessuun Sudaan seenuu isaanii dubbii himaan dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR Babaar
baaloch beeksanii jiru. UNHCR akka jedhutti erga walitti bu'iinsi kun jalqabame as namoonni hedduminaan Sudaan kan seenan dilbata darbe yoo ta'u hanga guyyaatti 4,000 yookaan 5,000 ga'uu jedhameera. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed har'a lammiiwwan keenya gara biyya ollaatti dheessan simannee deebisnee dhaabuuf qophiidhaa jedhaniiru. Gabaasa ergame Tuujubee dubbisa. Jaarmeen baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR baqattoonni kumaan lakkaa'aman guyyaa guyyaadhaan innaasaan lola naannoo Tigray dheessanii gara Sudaan bahaatti baqataa jiranitti rakkoo namoomaa guddaan uumamaa jiraachuu akeekkachiisee jira. Kurna lama keessatti godaansa argamee hin beeknee jedha jaarmichi. Dubartoota, dhiirotaaf ijoolleen kanneen 4,000 ta'an erga sadaasa 10 qabee guyyaa guyyaatti daangaa ce'aa waan jiraniif gargaarsa namoomaa jiru akkaan dadhabsiisee jira. Yeroo ammaa kanneen 27,000 ta'an karaa kutaa Kasalaa daangaa Hamdiyaat naannoo Gadaraa keessatti kan argamu karaa dugdii ba'uudhaan naannoo Haaraa kan gama kibbaa jiru daangaa Adeeraaf bakka baqattoonni Itoophiyaa xumura torbanii qaxxaamuran qubatan seenaniiru. Baqattoonni lola sana jalaa dheessan qabeenyaa isaanii xiqqoo fudhatanii adeemsa yeroo dheeraa booda dadhabbiidhaan baqachuutti fufaniiru. UNHCR'if michoonni isaa deeggarsa mootummaa Sudaan biraa argataniin innaa fedhiin gargaarsaa dabalaa adeeme kanatti gargaarsa namoomaa daangaarra jiru saffisaa jiru. Hamdaayet keessatti bishaan qulqulluun ergamaa manneen fincaaniis ijaaramaa jiran. Saamunaan UNHCR biraa kan kenname yoo ta'u, uummanni heddumminaan gama seenaa waan jiraniif haalli qulqullina eeggachuu rakkisaa ta'uun yaaddoo guddaa uumee jira. Ganda 8 waaltaa lugdii jedhamu cinatti baqattoonni argaman hawaasa naannoo biraa bishaan qulqulluu kan argatan yoo ta'u, qubsuma yeroo fi 1,200 ta'u kan duruu achi turetti gargaaramaa jiran. Dhaaboliin gargaarsa namoomaa uffata qorraa waan irra rafan kan fakkaatan meeshaalee gargaarsaa raabsaa jiru. Sagantaan nyaataa addunyaa immoo buskutiiwwan pirootiinii hedduu of keessaa qaban raabsaafii jira. Nyaati ho'aan immoo dhaaba gargaarsa musliimaan kennamaafii jira. Ministiriin eegumsa fayyaa Sudaan baatii diimaa waliin ta'uudhaan kilinikii 2 kan hundeesse yoo ta'u, qorannaaleen eegumsa fayyaa kan nyaataa akkasumas gorsa fayyummaa kennaa jiru. Erga sanbata darbee qabee UNHCR baqattoota 2,500 ta'an innaa hojiin haaromsuu geggeessamaa jirutti naannoo daangaarraa kaasuudhaan gara qubsuma Raaqubaatti dabarsee jira. Baqattoota kana naannoo daangaarraa fageessuudhaan gargaarsaaf tajaajilaawwan akka argatan gochuuf buufataalee itti dabalaa adda baasuun baay'ee barbaachisaadha jedheera. Tigraay keessaa hanqinni elektirikii, bilbilaaf boba'aa akkasumas hanqinni maallaqaa callaa jiraachuun hojii gargaarsa namoomaa haala hamaadhaan gufuutti ta'ee jira. Torban lamaaf erga walitti bu'iinsi uumamee booda namoonni hedduun biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaanuun guyyaa guyyaatti dabalaa adeemuunis gabaasameera. Tajaajila barbaachisu argachuu, meeshaalee adda addaa gara naannoo sanaatti geessuu dhabamuun deeggarsa kanaaf gufuu ta'ee jira. UNHCR'if michoonni isaa kanneen naannoo Tigraay keessaa qe'ee ofiirraa buqqa'aniif deeggarsa gochuu akkasumas haalli nageenyaa akkuma eeyyameen meeshaalee fedhii bu'uuraaf gargaaran kennuuf qophaa'anii eegaa jiran. Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin har'a Naayiroobii seenanii jiru. Imaltuun isaaniis tarkaanfii waraanaa biyyi isaanii bulchiisa naannoo Tigraay keessatti fudhataa jiru ibsuuf ta'uun beekameera. Oduu booda gabaasa qabna. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addunyaa irratti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii miliyoona 55tti dhiyaachaa akkasumas kanneen miliyoona 1.3 ta'an du'aan boqotanii yeroo jiran kanatti biyyoonni tarkaanfii jabaa fudhataa hin jirre ibiddaan taphataa jiru jechuun hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhanom dubbatanii jiru. Dr. Sasaabirru Baarotumsaa Oromoo Qilxuu Jaarraa Abbaa Gadaa Abishee Garbaa Haayilee Fidaa Maannoo Mazannir Haayila Maariyaam Gammadaa Garasuu Dhukii Asaffaa Shaaroo Lammii Batar Abdii Caalii Shonee Olii Qaadingilii